ولسه دابنه artistoonni Oromoo haa galatoomtu qabsoon tuni walii galattuu ta'e isiiti jechuun danda'ama. Maaliif seenaa dhokataa tokko tokko kaayyoota irraan dhageenye artistoota Oromoo irraa dhaga'aa jirra. Haa galatooman. Waan nama gammachiisu uummata akkanaa qabaachuun nama boonsanii akkuma kalee Hacaaluun jedhe mootummaa nama dhuunfaa irraa farda hatu farda saamu rabbiin nu agarsiise akka saaman durallee ma beena laakiin farda namaatiin fardi sun kiyya jedhaniiti miidiyaa bakka maratti siidaa dhaabanii ittiin nama kijibuun kijibni haga dhuunfamu qaba malee haga ol ba'uun isaa hin tura malee ol ba'uun isaa hin oolu. Baga rabbi isa salphise. Salphinni keessaa osoo hin taane ka mootummicha bilisiginnaa ka Abiyyi Ahmed salphinni guddaan nama seenaa hamaa akkanaa qabu gaddeebi'ee har'a yoo boolla isaa qotee lafee walitti guuree goota kenna mootii kenna jedhee yoo yakkamaa akkanaa kana fuudhee siidaa ijaaruun isaa du'e osoo hin taane isaa jiru kana kan amma irra jiru kanatu salphata. Mootummaa harka namaa muru mootummaa jumlaan boolla tokkotti nama qalu mootummaa awwaala nama dhoorgee sijjeesee si awwaalchisuu hin dandeenye ka ofii boollatti nama gateetiin biyya achi namarra dachaasu mootummaa harma namaa muru mootummaa sabaan si miidhu mootummaa akkana hattuu fardaasa nugusa jedhanii abbaa biyya kana bulche jedhanii yoo awwaltii ijaaraniif inni suni
farda hatee malee anillee ganaa waan biraa hatuuf deema ka jedhu beeksisaa jira jechuudha biyyuu. Inshaallah kun in diigamee jira. Ofii of diigee bara osoo namni hin diigin. Ofii of diige haa galatuumu boo. Wallaalaan haa ta'u, gorsaa isaatiin haa ta'u, Abiyyi Ahmad of diiguu keetiif baga gammaddeedhaani. Baga gammadellee gammachuu miti kun isaa bo'aa isaa du'a. Laakiin inni akkana of godhuun isaa mootummaa kanaa kana deebi'ee siidaa dhaabuun fakkaatota isaatii siidaa dhaabuun isaa akkas godherra kanatu waan qabu qaba jechuudha. Maan illee barka afaanuma jijjiirate malee sanuma nu hin jira. Jarjareeti malee osoo filannoo kana achi dabree waan amma godhuuf deemu kana seeraan nurra godhuuti nu hobbaaneeyyu ammallee nu hobbaana. Hin hobbaanu inshaallah. Rabbitu nu waliin jira. Durallee rabbi man nu eegee asiin nu gahe. Ajaa'iba rabbiitiif rabboo. Har'allee afaanuma jijjiirate malee oomenni kun dalagaa jira. Oromoo seenee aangorra isa baafne gaddeebi'ee uummata fixuu eegale. Beektota Oromoo bakka hedduutti ajjeesuuf yaalaa ture. Fakkeenyaaf akka Jawaarii, Kamaaliin Suuditti nama maraa yoo sagantaa argate inni fixu bakka sagantaan isaa beektota bakka maratti fixee ofuma aangoo dheereffatu. Mee maal garaagarummaa miliinikii hin qabare? Abbaan uuma ilmaa ilmi uuma abbaa bakkaan gahuuf xaara jechuudha. Kuni bara isarraa ifa ta'ee jira. Amma wanti inni dalagu marti isaatu uuma isaa fi mootummaa isaallee jiisu. Wanti inni dubbatu marti Itoophiyaa guddittiin ijaarraa jedha. Guddittiin ta farda nama hattu. Guddittiin ta saba agana ga'u bakka maratti uummata mara. Yoo saba nafxanyaa hin ta'in ka hobbaaftu. Akkasi mootummichi ka jiru kun biltsiginnaa isaa waliin inni ofii karaa akka dansatti qotatee jira. Karaa tolfate qabsoon xiqqoon akka nu eegganne uummanni Oromoo immoo beekuu qaba. Uummata Oromoo bichaa miti sabaaf sablammoonni kun hubachuu qaba. Itoophiyaan guddittiin ijaaramuu tasuma akka hin danda'amne uummanni marti hin beeka. Itoophiyaa durii san deebisuu irra Itoophiyaa diigamte haaraatti ijaaruutu irra bareeda. Silaa biyyi takka osoo ijaaramte akka wanti hedduu nama miidhu osoo beeknu. Laakiin ta'isaa sanirra diigamuu santu irra guuma. Maali jennaan? Bari gaafa isii deebisa jedhee kacaaru taate uummanni kunillee uummanni saboonni inni maqaa amaarummaatiin yookiin nafxanyummaatiin miidhaa ture riveenjii gaafa ba'e sabni kun Itoophiyaa keessatti akka xiqqaatuuf deemu saba yookiin Oromoof yookiin Walaayittaaf onni kana osoo hin taane sabni miidhamu saba Amaaraa ta'uu hubachuu dadhabuu isaattu nama miidha. Sabni kun dhaalmarraa akkuma nu sanyiirraa ol jijjiiramaa dhufe malee
sa'aa kanatti sabni kun waan nu godhe hin qabu. Ka waan nu godhe ka seenaa xuraa namicha kanaatii fi isa fakkaattota sirrii godhan jedhanii nuun moromantu waan nu godhe. Warruma sani sunillee ilmaanuma isaati. Sabni nu sabarraa akka dhuunfaatitti nu sabarraa rakkoo hin qabnu. Ka rakkoo nurraa qabaatu immoo sa'a sangarraa duuti hin dhaabanne ammallee ittuma fufaa. Namni haga kiitii yookiin teessuma tana ofirraa qabu dhima nama miidha. Booda immoo miidhamaan isa baasu akka hin jirre hin hubatama. Waa'ee bilisiginnaa osoo guyyaa mulullee haasaa oolanii hin dhumatu. Sanitti deebinamee guyyaa biraatiif deebi'ee kan dubbachuu barbaadu waa'ee Qamar Yusuf. Qamar Yusuf qabsaa Oromooti. Qamar Yusuf artistii Oromooti. Qamar Yusuf beekaa Oromooti. Qamar Yusuf TV OMN ka waqta duriiti. Qamar Yusuf artistummaa isaa keessatti gaheen inni uummata Oromootiif taphataa ture waan tokko lama jedhanii ibsanii miti. Maqaa Qamar Yusufiin wallaalamee meeqatu of bare? Nama meeqatu maqaa artistummaatiin ogummaa garaagaraa irraa fudhatee uummata keenyaaf tajaajile. Fakkeenyaaf akka Haacaaluu kunniin ilmarraa abbarraa ilmatti taree jedhama. Wantoonni akkanaa kun beektota gameeyyii akkanaa kana artistoota gameeyyii akkanaa kana dogongora fedhanillee yoo qabaatan waan fedhanillee yoo godhan taate yakki fedhanillee yoo ka dalagan taate akka hamtutti jazaa isaan dalagani akka hamtutti jalaa fudhachuun dogongora. Dogongorummaan ani dogongora illee dheem fudhu rakkoo nama dhuunfaatiin Dinquu Dayyaasaatiin waliin qaban yoo ibsate yoo miidiyaa irratti himate kun yakkaa miti. Yakka yoo ta'e miidiyaa Amaaraa sani irratti maaliif afaan alagaatiin jedha namni keenya. Afaan alagaati. Afaan kamuunu kasimiidhe bare waasiin hambifne. Kasimiidhe sa'aa saniif sa'aatii walitti nama sanii walitti galfatteen inni si faarsaan jiru. Dinquun uummata Oromootiif gahee guddaallee oole laakiin nama kanallee miidhe. Yoo miidhuun sun dhugaa akka ta'u taate gad deebi'amee jaarroleen ta'ii abbootii amantiitiin ta'ii dhugaan Qamar saba kanaaf miidhame yoo saba kanaan deebi'ee irratti ka dalagamu taate nama saba kana keessa dhalateen yoo irratti ka dalagamu taate waan xiqqoo nama qaanessaati. Ceera. So
Diinquulleen saba kanaa fi artistoota bira dhaabachuun nama harka qalleeyyii ilmaan isaanii barsiisuun gahee saba kana biraa galata qaba. Garuu eegeenni saba kana biraa galata qabaate nama kana haa miidhuun hin jirtu. Baay'ee taajirtoota tana yoo baakgiraawundii ishii ilaalanii wama hamhamaan hortii nama zulmii haa ta'u, falfala gargaraa haa ta'u, kun uuma jiru. Diinquun nama zollomee jechuu kiyyaa miti yoo akkana jedhu. Namni biizinasa tokko walitti seenee ima wal miidha. Karaan ta'e karaa malee hin ta'e. Kun immoo laallamee gurbaan kun lafaa ka'ee bu'aa hin jiru. Miidhamatu irra guddate. Miidhaa kana immoo sabni isaa kana adooduufii qaba. Weellee isaa caqasuun isa gargaaruu osoo hin taane weellee isaa caqasuun sima mataa kan kee gargaaruu dammaqina sammuu keetitti ofii of kennuudha malee qamarii hafa masaa kanatti homaa ba'aaf hin jiru. Qamariif sa'a kanatti birrii takka birrii lama yoo walirra buusee sabni kun ka godhuu fi jazaa inni uummata Oromootiif godhe Oromoon gargaarte akka jennu akka innis gammadu baga saba kanarraa dhaladhe jedhee akka inni hoppii abdii ofitti godhu nama jiruu biyya garaagaraa keessatti uummata kanaaf hagana miidhame gad deebi'ee har'a jechi tokkochi yookiin mistira saba kanarraa baase miidiyaa amaaraa irratti namni keenya dura yoo dhugaa takka dhossuu fedhu huma akkanaa kana kaasa. Dhugaan isaa hin dhokatin. Warra miidiyaa gubbarraa illee iyyuu waa'ee diinquun hin qabaa warra qabutu gargaara kana miskiina gargaara. Diinquu duraa karama waajiran deemaa namni miskiina beeyta miskiinni zabana umarii irras hin tarre miskiinni gaafa san bu'aa dhabe tokkorraa lamatti naatartitti keessaa ba'e qamarii ayyaa jajjabaadhuudhaan jajjabeessaa akka Oromootitti haa jabaatu kanuma jechuun barbaada. Laakiin duula isarratti duultan immoo irraa bu'a. Nama sabaati namni kun.